nama makka keessa jiru as baasaa gaa. Maaliifin siin jaa? Ijoollee hedduu jira makka keessa. Ilaalee gadi gadi ibsaa dhugaa maanguddicha waan jedhu caqasaame. Maanguddicha kana waan jedhu. Mallattoo hin qabnu mallattoo sharafaa hin qabnu. Biyyatti nurraa yoo jiru. Warre baankii Itoophiyaa uummata akka jaalatutti uummata giddii san godhu karaa irratti bobaasii godhamte amma garaasha qaba mallaqa argachuu hin danda'u soomuu hin danda'u kana yaaddootti jira yaaddoo amma keessa jira. Coggaarraa kabajaan soomuu hin dandeenye ofii birrii hin qabu ofii coggaarraa kabajaan maanguddicha asiillee birrii hin qabu jaan asiillee darbaan jira meetti Oromiyaa baankii birrii hin galfannee wayitara inni birrii takkaallee hin qabnu kennu dhooggatee harka qullaa birrii takka hin qabnu qabnu hin Sheekarobe wanta kaas hin jaa eenyu namni mas'uulummaa teessan qabu eenyu yoo birrii isin gargaarellee eenyutti akka ergamuuf waan kana hoo akkami? Sheekarobe na dhageessaa? Ani nama beekaa jiranii nama amaanaa namni ijoollee teenna baay'ee jira baay'ee na dubbisaa rakkoon qabu baay'ee jira sirratti haa galchanii sitti haa kennanii ilaal sitti haa kennanii ani kinoo dubbisi. Nama kanarra galchii jedhaan namarra galcheedhaan nageen ta'ee viidiyoo si mul'isa. Sheekaa Roobee. Nageen ta'ee viidiyoo si mul'isa. Oh yaa wanniidha warra alaati. Sheekaa Roobee illa keessa. Sheekaa ni dhageessaami ibsa argaa dubbadhu. Ayyee waan jennu nuti wanni guddoon beektaa fayyaa teessanii wanni guddoon gammachuu teessanii silattuu namni keenya wal biraan hafu inshaallah rakkina keessa rakkina keenya waan qabnu wal gargaarree haqii teessan godhatanii galtanii ati nama magaalaa beeku nama lafa beeku nama jabaadha Sheekaa Roobee manguddoon teenya tun yeroo isaan booyan arkuun itti garaa nama balleessiti ati jajjabaadhu isaan jajjabeessi ijoollee hedduu makka keessaa beeyna ijoolleen teenya hedduudha. Isin mee namni wal kakaasnee qabeenya walitti haa qabnu nama hedduu jira ijoollee waggaa 20 waggaa 30 makka keessa jirtu jira taniin an beeku nama hedduu jira ijoollee qunnamuu ni danda'a. Nama naanii rakkoon qabuu siin jedha nama hedduu jira amma kun kaallichi maal jedha birrii takkitti dhabe jedhe waan mudawwaraan kan jedhadhuun qabu jedheen booya laal himimmaan birrii matakkitti hin qabuu jedha laal birrii matakkitti rabbi kiisin natti hin beeku jedhe nama booyu maal goota himimmaan mee akkam goota. Abshira. Wallahi baay'ee. Ni argina mallaka humnaan qabu. Amma leenii sani sin makka geera kon qabu ni argina. Amma fakkeenyaaf namni Kanadaa jirtan walitti maallaqa walitti wanti gootaniituma Sheekaa Roobee nama wanni inni nuuf kanatti ergineetuma isaan bira ga'u. Namni achi jiru namni achi jiru waan maallaqa waan argatu kana waan hawaasaati jedhanii eega ergame namni achi jiru waan hararraa mammeessuu fi kana hin jiru beekta. Ittuma erganiituma ajiriidha ittuma erguudha. Sani ni ergina faami malleenummaan san isaaniif geenyaan nama maqaa isaanitti ergu hawaalaa Somaalitti erga Eastern Union maallaqa cinaa guddaa fudhata sani wanni hawaalaa Somaalitti erga maqaa guutuu fi maqaa isaanii guutuu fi telefoona isaanii kannisaniituma namu hanga dandeessan erga please. Sheekaa Roobee bilbila kee nu barreessise. Sheekaa nu khani bilbila keeti warreen namu si faaya waan dandeessanitti please. bilbila kan kee asuma jala barreessi Sheekaa Roobee bilbila kee jala barreessi. Assalamu alaikum. Wanta ko jau ifa mana goda. Ji Jamal. Assalamu alaikum Sherobe. Nila kita. Naguna fakate moshina kesi jira. Ya, Sheekaa Roobee absurga. Lala ma operasi kenalle agarte mashallah achi dage jira. Accounti bika jiru salle anin beku ani gargarani wallahi itu tidak game jira because nama itu biasa ke sarkina jira angara ke andora di pala mani gargara accounti an saudara be jira na fakate beku
حوالي Accounti- مالتي أركي Au- أساف No, ani dhaggeeffadhu obboleettiiti ani fida hawara. akkaataa ergitaniif ani isiniifin kanna balayan isiniifin kanna ani ergitaniif akka hawaalaa jira hawaalaan isaanitti tiima sheekaa roobee tiimachi jiru kanatti ni dhaqee maallaqni kun hawaasa akka gargaaru ajriidha ajriin tun maal akka qabdu ibsaa dhugaatii daqiiqaa lama isin ibsu namni gargaaruu fedha Ani faamii nama naa godhaati. Ani nama kenna nama miidhama kiyyaa imimmaan hin danda'u. Imimmaan hin danda'u nama miidhama kiyyaa hedduu akkoon asiin abbootti. Hedduu akkoon asiin abbootti. Hedduu kun nabboo'e osii asiin nabboo'e. Waan takka hin qabnu mutawwaraa waan qayyaradu dhabe jee nabboo'e kun abboobii dargaggeessi. Ani miidhama nama kennaa imimmaan akkana buusu kana wallaahi. Maanguddittiin asii bootti. Maanguddichi kun asii boo'e argitan. Kun imimmaan kan nagee boo'e. Gara deemtu wallaalte wallaahi. Baay'ee na dhagaama. Baay'ee. Siigalee uf qabuu dadhabe wallaahi agaruma isin dubbadhe. Daakii bira dhaabadha. Dhalli maqala. Rabbi barakaa. jabaadhu boo ala jabaadhu abshir sagale ni gargaarraa biraa jirra inshallah mee Baga waa jiraatti amma baga rabbiin. carraa walii kanneen ibsaa dhugaa Abo Sheikh Robe, please rabbi sodaatu. Hirriba wayiituun qabu. Uummata kana bira dhaabadha. Hirriba wayiituun qabu. abshir sheekaroobe waliin abshir carraa walii kanneen waan godhamuu qabu haa goonu wanni kun ajrii maal akka qabu daqiiqaa takka mee ibsaa dhugaa maayikin siqan Akkasumatti ilaali mutawwara irraa qayyaran mutawwara bitate ilaali. Namatu asumatti anas danda'ee riyaala wayii kennee. Mashallah, mashallah, mashallah. maashaallah Astaa'ee ilmaan buusa maashaallah. Hajara namni jedha. jaalamiti akkana namni yoo waliif dubbate bar furmaanni numa dhufa sah saniif gaariidha maashaallah namni keenya hedduu garaa nama nyaatan dhugaa ibsaa dhugaa ee mee ajrii maalii qaba ajrii akkam akka qabu nama keenya manguddoo teenya gargaaru والله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Wasallam. وبلين أن سينو مجاباب دو تكاني سينيهما زمن أمة sheekaa roobe akkasumatti turi sheekaa roobe akkasumatti taa'in viidiyoo qabaddu akkasumatti taa'in أكسي أمة تابعي عبد الله بن مبارك جاني عالم قد بكما دا أكما يرو أما نمني خيني ولك أبمي حجي دي متنا عبد الله بن مبارك جماعات فوده حجي توسو إمالا جيراني نما ركتي أكملي زبالة كانوا غاربيج خيسا نياتو أركن شمبرو دوتي في وانا تأدى وان دوتي أركن عبد الله بن مبارك في وري حجي سن أكملي قرار رفته وسو أمن خن أكنت بيلانجرو حجي نتين أي نجا ديم نجرت جاني سينكي هركا قبن هند عبد الله بن مبارك أمة الراغورة أمة سنياتي سي حجين تيسن أرتنو ما جي والله كيسان تن أكملي كيسا قرانا متويتو سبب سني رب سبحانه وتعالى أمة بلو يسوان غرغار نفتشا رب سبحانه وتعالى عبد الله بن مبارك منام أجايبا غرسيسي حجي كيبلمتو حجي دي هند إسان الراتيتي سببا جنة إسانيف تاتي أكا غودن وصو حجين غودن جاتو من نسان نوتي أستيني نياني جاتو إنما الأعمال بالنيات يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وصو حجين لكن خيسابو أما بجعالاتي حجين أكمل جباتي يرتني بيتان أمريكا أمنو برا دولار كما كودا تكا إلى هنگا كما كودا سدي كما كودا شاني همان نمني هدون مالكم سني وجينو أكاتا اتراكو خراد أبي جروبين أكا دوريتي والجروميسيتي دكون دندسو individually galmoite visa si ergani achitti gize jidda buute yoo fadan China wajjin yoo fadan Russia wajjin yoo fadan Araba wajjin yoo fadan abbaa feete wajjin walitti siidan jechu namni keenya akkasitti hajji hafee taa'u jira hajji taariikha islaamaa keessatti ulamaan odeessita nama osoo taa'ee qibaabaa buusuu hajjii godhellee taariikhni nu himee jira kanaaf obboleeyyan kiyya ummata keenya akkana rakkate kana hajjiin iyyannee yoo ummata kana bira dhaabbanne niyyaa hajjii godhuutiin akka nama isaanii wajjin hajjii godheetitti sawaaba rabbi nu katabuutaa wallahi laazim maaliif jennaan ummanni kun rakkoo hanganan ja'amne keessa jira ni beeyta miskiinummaa biyya teenya gaarummaa ummata keenya qabeenya kana amata 30 ol nama walitti qabatee irra hajjii dhufe
hajjiin amata kute qarshii 200 amata kana 315 hanga 50 itti taate sanumaa wajjiinu namni keenya ummata hajjii godhurraa irra gadi galoo bakka fokkootu albeek jaanii bakka quushaasha bakka fooliinu naman teessisne kana gala alhamdulillah amma majlisni waan akkasii irraa jijjiiree jira garuu maalleen hin jiru biyya teenya keessa mootummaan waan importii fi ekspoortii alaanaytuun dhabdee jirti ummanni kun doolaara qabatanii deemutti hin jiran qarshiin immoo biyya sanitti faayidaa takka hin qabdu obboleeyyan kee kanaaf inshaa Allah akkamii erginaa keessatti erginaa waliin hiraarsina maalleeyni gizee walitti qabame bakkiitti erganii fakkiitti ergan naman dhibu ijoolleen teenya hedduu jira sheekni roobee bilbila nu haa kennu jammaa isa amma inni warra beeku qofarraa dubbachuu jira nama meeqa kumaatamaan kalaqaamu almost nama 16 ilaan nama 20tu Itoophiyaa irraa hajjii godhuu deeme kun jamaa sheeka roobee nama 100 fi way amma yoo bakka takka jiraatan nama 1000 biran dabran siigaltee warri bakka biraa jiruus rakkoo tanaa olii keessa jira sheekni roobee nama sodaatu miti irraa dubbata kun akkana wajjiboo jira aduu keessa taa'e galgala guutuu rafne mucaan kun wallaahi hedduu garaa nama nyaatti amma waan biraatiin dubbachuu seene duraan garuu akka malee garaa natu itti rakkoo biyya keessaa baane annama biyya hedduu irra deeme miila arri biyya hedduu irra deemeetiin as jira biyya namni behe ni beeka hangam takka jiruun biyya nama hanga jabduu taate kanaaf obboleeyyan kee hajjiin iyyanne sawaaba hajjiin iyyanne wallahi rabbi nurraa qeebaluu ta'a if keessaa baane waan qabnuun ummata kana bira dhaabbanne qalbii isaanii haa gammachiisnu dhiifama yoo isin dheeressa galatoom jazakallah khairan ibsaa dhugaa nama takka nama muzayyin jaamu kana galchi faamii namni kun makka jira nama muzayyin juu kana galchi warruu barreessu jiran garee funtanuu hangaree fuuti muzayyin abdulaziz juu kana galchi nama takka ya de inshallah makkan jira jaa warri makka jettan mee qotaati afdal barreessaa warri makka jettan faamii bilbila tokko nabbuu jira hin deebi'ayye warri makka jettan faamii namni seenuu Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muzayyin Akkana waata kenna kabajamoo jirtu. nagaa eessi jirta muzayyin Bakkuma fedhayyuu jiraadhaan Suudii keessa jira rakkoon kan furmaata godhaaf. Sheekaa Roobee miyuuti irraa kaasame. Sheekaa Roobee. nama wajji asoo jira rakkoon qabu miyuuti irraa kaasa. Sheekaa Roobee ana wala sheedhaa miyuuti irraa kaasa. Sheeka. si dhagaya xiqqoo biyyi jira gaafatu jira kalaama takka qofa dhiifama. Sheeka. Ana wala sheedhaa miyuuti irraa waa'ee maalii gaafachuu fedhe? bakka jiranii fi wanni bilbila isaanii osoo biyyarraan dhufin bilbila kiyya qaban wajjin haasofna. Wanta silaa keessaan walitti himanii miidiyaarra nama baasuu hin dandeenye miidiyaarra baasuu illee gatiin qabu waan hunda jechuudha. Ammallee bakka jiran naa himanii bakka jiran naa himaniitiin amma daqiiqa amma osoo isaan liivirra jiran akka namni dhaqee fuudhee kaasuun hin godha haa bayu. Waan fedhe yoo hanga inni barbaade amma anattu amma kun sa'aatii ammaa kana akka furmaata argatu taa'u godha. Waan miidiyaarra nama fidee nama boochisuu miti kun. Isa qofaa miti beek hawaasa isa bira jiru boo'u jira malee bara mataa isaatiif boo'u hin jiru. akkasi wallahi Nagalee hawaasa isin obsaame onna galchitanii miidhiifama wajjin naa obsaame. adeero itti fufi please hora itti fufi obboleessa obsaaf Sheekaa Roobi miyuuti irraa kaasime. Sheekaa Roobi galatooma ulfaadha. Ana wala sheedhaati. Albeek jirran albeek jirra. Albeek jirtan eeshi bilbila keessan naa barreessaa yookaan raqama kiyyanii qabdanii. Bilbilan qabu miseenjara waasaappi wanni bitadhe. Bilbilan qabu. Okay. Bilbilan qabu. Albeek 11 diidamarra jira. Footii 11 lakkoofsa 20 jira. Albeek nama Sheekaa Roobee sisiisa 11 diidamarra jira. Warroon ejala teemtanii tarsaatanii tarsa'inaa mee waan keessan beeni fakkeessitoota. So kanaafiyyuu Fahmii Abdallaa galatoome ulfaadhu Sheekaa Roobeetii fi namoota isaan bira jiranillee hundaafiyyuu akka furmaanni godhamu. Anamma gadi bu'ee ijoolletti bilbilee furmaan naa godhamuuf namni miidiyaarra taa'ee rakkoodhaaf akkanatti booya. Ta'ullee garuu keessaa raqama kiyya qabanii raqama ijoollee hedduu qaban. Kaleef dheengadda mana ijoollee teennaa oolanii
tarii yookaan tiraanspoortii achitti deebi'anii iyyuu dhabuu danda'anii suni rabbii fi namaaf iftuudha inshallah. Sheekaa Roobee Muzayyin maal godhuuf maaliin gargaaruuf deemte maaliin gargaaruuf deemte? Homa fedhayyuu hanga gaafa isaan asii galaniitti nu ijoollee ganda takkaatiin dabbarra rakkoo takka iyyuu hin qabu hanga gaafa isaan asirraa saafaranii. Bakka gargaari. Ultasaasai dhalaa miti bar. Namni hedduudha kasiir namni hedduudha. Mataa isaatiif osoo hin ta'in bar namootaaf dubbatu jira inni namootaaf dubbachuu jira malee mataa isaatiif. Waanti faam yaani sirraa gabboo dalagaa irra jira jidduun seene Muzayyan dhaga'i ture dubbii addaan baafattee ayi turte. Saddama wayii jira jalqaba irraa. Isaa miti nama biraa abbootii isaantu rakkate sagalee ta'aafii jira isa bichaa fuutee achi maal faayidaa sii qaba nama haa gargaaranii dhiisi atis Sheekaa Roobee yoo bira dhaabbadhu garuu namoonni kuwwan haa gargaaramani garaa nama nyaata ani dalagaa irra dhaabbadhee gubadhee waan kanaaf isa Sheekaa Roobee anaami akka waan kiyyaan dubbanne asirratti akka waan kiyyaan dubbanne waan takkitti ittaqullaa rabbiin sodaadha ittaqullaa rabbiin sodaadha ittaqullaa Saddamo Sheekha si hubannee jirra bara akkatti mataa keenya dubbachaan jirre namootaaf sagalee ta'aa akka jirtu nuti hubannee jirra garuu Muzayyintu waan baatee irratti hin fakkaatu malee. warri wanni yaalan baatiniiti galatome Sheekaa Roobee gargaaruuf ennaan keessaan gargaari galatome Sheekaa Roobee namoota sibira jiru san sagalee xiqqoo maayikii itti nuuqanni nu haasisi. Muzayyan Sheekaa Roobee keessaan siyaa bilbilanii dhiisi ati. Keessaan siyaa bilbilanii isa gargaaruuf ennaan gargaari. Nama kana amma waan mugawwara bitatu dhabee mugawwara itti bitan himboo himimmaan ganna akka jedhe himimmaan ganna kaata akka jedhe akaakayyuun kenna kullaal dhoggaarraa qabaa waan bitadhu namootiin isinin mul'isa nama hedduu mana seenee isinin mul'isu gayyaasu Nu haasesi. Hundayyuu Sheekaa Roobee waa si gaafadhaan dhaqee gisee tokko Sheekaa Roobee hundayyuu wajji bira dhaabbadhuuti irra deemiti gaafadhuuti kan Muzayyan ammoo si haa dubbisu kanuma dubbachuu seene faamiya galatooma. Irriba qaba seetaa galgalaa irrabni akka galgalaatiin too'adha akka galgalaati nama dhukkubsatu jira nama saantimii takka kiisi maa qalladdan jira qalbii fakkaata ayikoot kan kayyattu san ayikoottu albeekiin jirra abbaan achi haasoytu albeekiin jirra koottu kanu bira jirtu makiinaa yaabbadhu koottu kollaal koottu laal albeekiin jirra. Ummata kana rabbiin haa gargaaru kino buna bitanii fi dhuganii jala ta'an. Koottu albeekiin jirra kino. Harkaa bira dhaabat duniyaan ta'e yoomiif eessaa volkaatti